Saya sebuah jalama, asuma church kan atawat efada donjira dosi Oromia kondomini kan kesa. Waaqayyo mana kana keessatti waan baay'ee nu godheera. Maatiin kos anis beekna abbaan mul'ataas fooniinis hafuuraanis yeroo baay'ee nu duukaa dhaabbatanii nu kadhachaa turan yeroo baay'ee kun yeroo dheeraadha. Amma kan hundumaa dubbadhee bituus hin danda'u isa keessaatii tokkoof lama dubbadha. Inni jalqabaa asitti almost gara waggaa 3 akkas kan ta'u ijoo kana dhukkuba ture. Dhukkubees na dhukkubu garuu waan akka hurrii wayirra buufata yeroo ija kun akkas xaraga yeroo xaragu homtuu irra jiru. Garuu ija kun hurrii buufata. Yeroo ni karaa faa ceedudha naan marsa mul'atti marsa iji koo lafa arguu hin danda'u. Kana gara waggaa 3 akkas kan ta'u baadhee mannaannee namatti bes kana namni akkamitti himaan deema fayyaa kun deema waan dhukkubeen makana sarkaa kana baas nageeru miti yeroo baay'een baadhee deema numaan jedha especially yeroo ni makiinaa gidduu karaa gidduu darbuuf jedhu nan sodaadha maaliif dingatas nan kufaa laata makiinatti yaadhee waan jedhu makiinaan nagachuu danda'a kan jedhu yaaddaa yeroo baay'ee yaaddoo akkasiin qaba. Gara waggaa 3 guutuu makiinaan gara lama yookaan asiif asiin gara lama yeroo darbu yeroo gidduullee dhaabadhu yookaan gara sanatti gara kanatti nan kufaasa yaaddee yeroo baay'ee maalan godhaa makiinaa fagootti ilaaleen yoo gaappiin jiraate iddoon jiraateen suutadhee ce'aa ture bara baay'eef. Innaa amma yookaan immoo kan lafaan namaraa yeroo namarsu immoo maalan godhaa gara xiqqee wayiitti siqeen akkas waa qabadhee dhaabadha akka nama dhaabachuu barbaadeettu namatti ni miccallise. Kun egaa gara waggaa 3 wayii guutuu narra ture. Anumaaf miimmitu beekaadha manaa koo malee namni biraan isin beeku baadhee mannaannaa. Na dhukkubadha isin ciisu himaan deema murtan deema. Kadhachiifachuufis yeroo baay'ee waaqumti nattaa dubbatu jedhee callisee man baadhee naanna'a. Gaaf tokkotti cherchema kana keessatti guyyaa sanbataa akkasitti dhufanii gara sanatti raajiitu naa kadhatanii. Naa kadhatanii achi booda ija kee kanarraa hurrii buufata kuffisuuf lafaas maraa akkas godhanii milikkita hundumaa isaan godhan hundumaa isaanitti mani. Ani waan hafuura hamaa natti hin fakkaanne naa kadhatanii narraa ka'ee guyyaa gaafa sanaatii kaasee waa tokko waan akkasii lammaffaan ittiin deemee nagarre almost gara ji'a 7 ta'a wanti kun cheekuuf gochuu waan kan ture. Achi booda erginaa kadhatanii booda hafuura hamaatu waan aara wayii sitti afuufanii akkati iji kee kun akka hojiin ala ta'u akka hojiin ala taatu jedhanii natti himanii ergi gaafa sanaas waa tokko sin agarree anis fayyaadha maatiin koos nagaadha yeroo dheeraa qoramaan tures maatiin kommoo nagaama isaaniitas nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Egaa isanitti dhuskaatti rakkachaa ture haadha manaa sarraan kana fi kan nama tokkotti iyyuu ni manne gooftaan maccaa ofiisaatii argee karaa nama isaa dabarsee immoo itti dubbatee hidhaa waggaa 3f asittan kufaa laata makiinaan narra ba'aa laata yaaddoo jedhu hundumaa waaqayyo irraa kaasee bilisa baasee jaamummaa irraa hambisee fuula keessan isa dhaabee nagaa ta'uu namaa namni gammachiisu yoo jiraate ilma waaqayyoof galata haaleluuyaa. Inni biraan taatee kan biraa tokko ani dubbachuu barbaadu kaleessadha. Kaleessa obboleessa keenyatu obboleessa miimmiitu biyya alaa deemuuf ka'e. Tikeettii muratee qopheeffatee hundumaa qophaa'ee ka'ee ayyar mangadii galee biyya alaati biyya Kwaataariiti giraand teeknishaaniitiin asuma taa'ee onlaayinii dorgomee darbee birrii guddaatiin achitti dorgomee darbe. Innaa tikeettii karaa Keeniyaa kutatee Kwaataar galuuf gaafa jedhu ayyar mangadiiti ati baduuf deemta malee dhaqxee deebi'uuf miti jedhanii karaa irratti deebisan. Deebisanii achi booda baay'ee gaddine maatiin baay'ee gaddee anis gaddee haatis dhufaniiru biyyaatii gaggeessuuf obbolaanis dhufaniiru gammachuu guddaa keessa jirra hundumti keenya. Innaa ayyar mangadiitii deebisanii kazaa ba'ala bakka gaddumachuu dandahama gadduma santanaa keessa galle. Baay'ee gaddinee kazaa ba'ala yaadi kan biraan nu dhufe
yaadi achi qarshiin immoo achiitii kaffalamee hangatee qarshii qabataniiru. Tikeetii umuruufuu amma qarshii nu hankaafutti geera qarshii guddaadhaan achitti kaa'amee jirus. Kazaa booda iddoo biraa deemne ammas karaa biraa karaa baankoo yaalaadhaan. Iyyaallanne gaafa makiinaa akkam fuulaan sitti oofnee achi geenyu amma sa'aatii 6 malee baankoo kun hin hojjetu jedhame. Nu achi yeroo geenyu sa'aatii 8 ta'eera. የመጨረሻ abdii kutanne abdii sadmaa kutanne induubatti deebinee galle galutuma galaa jiru yaadi biraan nu dhufe. Namni nama san beekne maallaa hin beeku iyyuu namicha sana iyyuu hin beeku. Inni amantaatiinis wal arganii sabummaatiinis wal argani. Birriin citus doolaaraan malee cituu hin danda'u. Yoo haa citoo dhabe birriitiinis hin argamu doolaaraan malee jiru. Doolaara qabaannes immoo iyyuu sa'aatiin 6 ta'ee cufameera waan sun daqiiqaa sana keessatti. Warri isa wajjiniin dorgomanii nama 2 moo 3 isaan karaa adda addaa bahanii deemaniiru. Kan hundumaatuma gaddinee teenyu isaan ammaa mucaan amma jedhu kun dur beeka inni tikeettii kana 100 meeqa almost 270 akkas kan ta'uutiin qarshii tikeettii ayyar mangadii kutee ammas nama keessa jira maatiin hundumtuu kadhata. Otuma kadhannu ayyar mangadii sana geenye naannoo sa'aatii 3 fi walakkaa sanatti geenye. Ammas sodaa guddaan nu keessa jira ammas sodaa guddaa akkamii keessa jira kadhanna. Maatiin hundumtuu karaa kadhata. Asitti yoo darbe asitti gaaffii cimaatu isatti dhiyaata. Immigireeshinii as jira as kana immoo iyyuu warra antiraanii jira warra fattaashii jira. Asittis dubbii ta'e asittis bira darbe waaqa bira isa dabarse. Asittis bira isa dabarse maalan achi keessatti ayyar mangadii sana keessa dhaabadhee yaa waaqayyo jedha qobee yeroo daqiiqaa sanaaf qobaaba kun ture. Makiinaa makeessa taa'es nan kaadha. Yaa waaqayyo atumti dhugaa baatu nu godhi nulee yeesiisini. Maatiinis itti dadhabee gammachuu isaa arguudhaaf fedhee biyyaa dhufe. Kan isaa caalaayyuu inni illee ganaa hojjetee argachuu danda'a ijoolleedhaan maatiin kun ittiin gaddiin yaa waaqayyo jedhee man karaa qophaa maku. Waaqayyo nu gargaaree sa'aatii 4 wayitti bahee deemee Kwaatar ga'ee amma inumaayyuu warra isa shawwadee deeme sana dursee achi ga'ee sitti argame. Immooyyuu maaliif yoo immooyyuu guyyaan haala barsi jedhame immooyyuu guyyaan isaa leenjii immoo yoom galu leenjiin gaafa dafinoo galama. Dafinoo galamee 7 lama leenjiin gara hojiitti galu. Kana darbennaan hin ta'uu jedhamee itti mameera. Guyyaadhuma irratti waaqayyo nu qaqqabee garuu dhugaan baha waaqayyo si fuuldratti dhaabadhee jedheeraanii kana waaqayyo dhugaa baatti na godheera. Inni biraan dhugaa baatii miti nama waaqayyo akkana eebbistanii fi yeroo baay'ee nu bira dhaabbatanii kana bichaa miti ishee nama dubbadhe kana qofaa miti yerootti ani Faadhima Naakoo isaanis beeku cherchiinis hin beeku yeroo baay'ee biiroottis hin qoramti isheenis anis karaa garaa nan qorama. Kana dadhabee nuffeetu hin jedhiin yaadaa fi hafuuraan waaqayyooti gaditti nu bira dhaabbatanii nu gargaaranii sa'aatii kana yeroo karaan geenye irraa waaqayyoon nu galateeffadha isaanis waaqayyo nuuf haa eebbisu waaqayyo haa eebbisu na eebbisa. Ayyaana isaa sinuuf haa baay'isu amma dhumaatti jabeessite. Siinis waaqayyo isaa eebbisu amma dhumaatti dhuga baatu Kiristoos ta'eef galanni waaqayyoof.